Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanala keenyaa hundi keessaniyyuu akkam nagaa fayyaadhaa jirtu jabaattu isiniin jedha. Jalqaba irratti warroonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana waggaa geettan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan obboleewwan kiyyaa hundi keessaniyyuu warri haga yoona nu cina dhaabbattanii asin nu geessan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuu fi chaanaala jechuun waan laayyoodhaa miti. Yoo namni nama cinaa dhaabbate qoftiidha chaanaalli chaanaala ta'a. Namnis nama ta'uudhaaf bakka guddaa ga'uudhaaf yookaan ammoo bakka yaade ga'uudhaaf yoo namni nama cinaa dhaabbate jechuudha. Yoo namni nama cinaa kan dhaabbanne taate namnis nama ta'ee deemuu hin danda'u. Jirummaan kun ittiin tolu jechuudha. Kanaafuyyuu galatooma xiqqas ta'e guddaan beekas ta'e wallaalan shaamaras ta'e dhiirri hundi keessaniyyuu hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jechuu fi akkasuma warroonni gara keessatii fi asirraalee ni jajjabeessaa turtan galatutti isiniif mala. Galanni keessan galata bilisummaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Anallee akka wantoota gaarii gaarii hojjedhu naka kaasaa jirtan jechuudha. Yoo amileen keessan duuba gaarii ta'e wantoonni gaariin osoma ati itti yaadin siif dhufa jechuudha. Garuu ammoo yoo ati amileen kee duuba dadhabaa ta'e wanni ati itti karoorfites wanni ati dalaguudhaaf deemtus si harkaa bada jechuudha. Kanaafuyyuu hedduu tokko galatoomaa obboleewwan kiyya kan kiristaanaa kan islaamaa hundi keessaniyyuu jechuudha. Galatatu isiniif mala galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma ammootuyyuu chaanaala banuuni dadhabbii guddaa qaba. Gatii guddaa nama gaafata. Warroonni ganaa jirtanis akka obbolummaatti dhaamsan isiniif dhaamu. Waan tokko erga banattanii irraa dheessuu miti jechuudha. Waan sanii itti jajjabaadha. Osoma dadhabbii qabaa beektanu, osoma nama waan nun jedhaa beektanu, osoma kisaaraa qabaa beektanuyyuu waan san jajjabinaan dalaguudha qabdan jechuudha. Namni waa isiniin jechuun gaariidha. Namni yoo waa isiniin jedhe isiniifuyyuu hamilee ta'a. Maaliif isin jajjabeessa waan ta'eef atillee sababa nama saniin morkachuudha. Sababa nama saniin morkattee daftee galma guddaa ga'uudhaafin waan san dalayda jechuudha. Jecha namaa hin jibbina haa isiniin jedhan isiniin jedha. Namni huma fedhe jedha. Homeetti tole jedha. Homeetti anje jedha jechuudha. Ati yoo ka jecha namaa dhageettee chaanaala keetirraa dheessitu taate, hojii keetirraa ka dheessitu taate osoo namni sin cabsin situf cabse jechuudha. Kanaafi namaaf gurran kennin. Waan hojjechuuf deemtu san ittiin mari'adhu. Hiriyaa qabdaami. Yoo hiriyaan kee sun waan sanirraa akkasii gorsu taate sammuu kee amansiistee dursa sammuu kee amansiistee waan dalaguuf deemtu san dalayda jechuudha. Erga waan san eegaltee hiriyaa keetiin ammoo waan akkanaa dalagee deemaa jira jettee itti himta. Yoo hiriyaan kee sun ammootu waan sanirraa kan si daangessu taate madaalli wayii qopheessite hiriyaa keessaniif madaalli wayii keessa galchite ilaalta jechuudha. Hiriyichi kee sun hagamsiif yaada kan jedhu. Garuu ammootuyyuu sammuun kee keetuma. Kan hiriyaa keetis kan hiriyaa keetichi. Harabbiin jaalala jidduu keessan kaa'u malee atis sammuu keetiin deemtee galta. Mataa keetiin waan fedhe hojjeta, innis mataa ofiitiin waan fedhe hojjeta jechuudha. Kanaaf yoo hiriyaan keessa doggeessi waan sana irratti madaaltee ilaalte irraa baqachuu hin qabdu. Waan akka saniitti isiniin jedha. Jajjabaadha, walis jajjabeessa, chaanaala walii daawwachuudhaan wal jajjabeessa. Wanni chaanaalli hedduu dadhabuu fi chaanaala waliin daawwattanii kalaas sabiskiraayibii namaa gootanii namarraa dheessitan jechuudha. Kun ammootu falan fidu. Si'is carraan kun si dhaqqaba. Isin warri sa'aatii illee ta'e warri ammootu moonitaayizinii taatanii carraan kun isin hunda keessanii isin dhaqqaba. Walirraan dheessina. Viidiyoo waliif ilaala. An kiyya naa ilaala miti kiyya alhamdulillah galata rabbi isiniifis galanni haa ta'u inuma laaltan jechuudha. Nam tokko osoo na ilaale anaaf
guddaadha. Ani ergaa kiyya yoo jiraan dabarfadhe waan natti mul'ate waan sila gahinarraa eegamu yoo jiraan dabarse anaaf ni ga'a jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya dadhabduu haa gargaarru. Warra sa'aatilee akka qabne walaa guddisnu. Warra monetaayisinii isaanoo viidiyoo xiqqaa gadhiisanii yoo guddate viidiyoon isaanii daqiiqaa 20 isaaniifis haa laallu. Warra nu barsiisaa jiru immoo ijoollee hedduu warra appilikeeshinoota nu barsiisu warra akkaataa nuti yuutuub itti banan nu barsiisu isaan kanas cinaa dhaabbannee haa jajjabeessinu isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu galatooma. Galanni isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nagaan naa tura. Ulfaadhaa galatooma.